deemu qoreensi waraanini mukti mukatti jigee kanan nabeedame go osoo akka kophii buuta sanbatu ogongo gogaa oolaa uffattu sareerra kan balbitu ergii dhufee as ga'ee dhugaan harkatti jettu. Marro mari dolce bari la va wo bondi na galche marro mari dolce bari la va wo bondi na galche doltu aga jabe jabdu ko mirgangali jabadu wo go aga jabe jabdu ko mirgangali jabadu wo go masar raza jirta badaji ba shukute shuksa ke alto gondi na mogoli gufte tole tonu mana isaf gali de gala ani sobse intau abase na tangala tulu kingi tangala tulu bora tangala tulu konto tangala tulu dicho tangala halami so tangala gara mulla tangala tole jaalatamtoota fi hordoftoota keenya qopheessee guyyaa har'a oduutiin walitti dhufnu hordoftootaf jaallatamtoota harka fuunee hordoftootaf jaallatamtoota miidiyaa Oromoo Show jechuun argisiistuu Oromummaa jechuudha. Haaraa isiniif hin ta'u miidiyaan kun miidiyaa keessan miidiyaa isinittiin eenyummaa keessanii fi aadaa keessan seenaa keessan ittiin dambalii gootanii qilleensa irratti oolfachaa jirtanii fi kanneen haaraa taatan immoo gara miidiyaa kanatti gaafa akka dhuftanii afiirraa keenya isinii goona hiriyoonni keessan illee isin afiirraa akka jiran ni beekna. Hordoftoota fi maatii chaayinaalee kana kataatanii miidiyaa kana hordoftoota kana kataatan immoo akkasina mamnu jajjabeessaa jirtanii guddaa galatoomaa isiniin jenna maatiin YouTube chaayinaalee Oromoo Show miidiyaa kana guddaa isin galateeffannaa nooliin dhaabbachaa jirtu bakkoota adda addaa irratti isin argaa jirra galatoomaa isiniin jenna. Tole harka fuunee kunoo har'a qopheessaan keessan kan ta'e ana jeneraalticha keessan Oromoo yoo ta'u miidiyaan keessan miidiyaa shawudha Oromummaa Show jechuun Oromummaa keenya akka argisiisnu jechuudha. Yoo ilaaltan biyyoota adda addaa keessatti yoo fakkeenya isiniif kennellee Tigraay jedha miidiyaa adda addaadhaan immoo gaasu Amaaraallee ilaalaa Amaaraa TV jedhu ETV jedhu qubee isaanii itti hidhataniitiin yoo ilaaltan miidiyaa keenya immoo yoo fakkeenya fudhattan immoo miidiyoota boqqolloo fa'aa miidiyaa akka OBN kan jedhaman biyya raasaa jiran miidiyaa waa tokko uummataaf dhaabatee raadee rakkoo uummataa dubbataa hin jirre jechuudha. Kanaaf isin miidiyoota keessan kanneen akka OMN, Keelloo miidiyaa, Oromiyaa Diyaasporaa miidiyaa, Walloo Global miidiyaa hedduu qabu Qaanqee Show kun as immoo Oromoo Show biyya keessaa hafuura gaafa kutaa jirutti Qaanqee Show biyya alaa keessaati hafuura kutaa jira miilla takkaan dhaabutti jira jechuudha. Kanaaf nooliin ta'uu keessanii guddaa galatoomaa jenna. Akkasuma tole gara dubbii ijoo keenyaatti yoo deebinu kaafaawwan torbanoota kana keessa yaa'ii idilee kan bara 2022 akka ol gahiirra yookaan yaa'ii idilee isaanii irratti turanii hooggantoota isaanii illee jajjabeessuu fi filannoo haqa qabeessaa miidiyaa kallattiidhaan irratti isaan akkaataa isaan ittiin filataa turan illee ol faana hordofaa turre isarratti kaafaawwan Oromoof maalii kaafaawwan Oromoof maal hojjechaa ture maal hojjechuutti jira gara fuulduraatti maal hojjechuu barbaada ka jettan yoo ta'e hin beektu isinitti himuun barbaachisu kanneen hin beekne haaba bira hordofaa turan sammuu isaanii qaamni biraa fi dhaabni bira hordofaa jiru jaalala kaafaawwan uummata isaaf qabu halkaniif guyyaadha osoo hin jedhin bara isaa guutuu bara wayyaaneeti kaasee bara dargii keessaa kaasee raate dhaaba saba isaatiif hojjetaa ture yeroo dhaabni biraallee gameessi dhaabni Oromoon qabu dhaaba lama tureen innis dhaaba maali kaafaawuu fi ABO'dhaan ABO'n biyya irraa hari'amee hoggaa biyya hambaa keessa jiraataa turellee kaafaawwan biyya keessatti gudiddaa adda addaa fi alillaa adda addaa fudhatee kaan itti kolaafame kaan gudiddaa hin taane shamaraamoo gaafa irratti hirmaataa ture isaan kana hundumaa dandamachuun dhaaba biyya keessa dhaabbatee raate uummata isaa waliin jabaatee isinii waliin jirra jedhee raate falma hadhaawaa gaggeessaa turedha kaafaawwan. Kanaaf aaraa isinitti ta'an jedhu kanaaf kaafaawwan ol gahiirra utuu jirullee qaaba hanga dhumaatti qabsoo hanga dhuma lubbuu isaaniitti kaan lubbuun itti wareegame yeroo darbe nan dubbisan ture istirii kitaaba tokkorraati seenaa Oromoo
bara wayyaanee keessa namoota 5,764 mana hidhaa keessa turan kaan miseensa kaafaa kaan deeggaraa abaa'oo jechuudhaan kun hundi mana hidhaa keessa turanii 4,500 gaafa mana hidhaarraa bahanii jedhanii jechuudha. 670 akkam akka isaan ta'anillee inifoomne kaan yeroo sanatti miidiyaan haqaa hin jiru jechuudha. Miidiyaan amma paartiin biyya bulchaa jiru kan inni ofirraa haqaaqee kanneen akka Nadhii Gammadaa fa'a jaallan hedduu kan lakkoofsa hin qabne kan namoonni qoratee maatii isaanii qofaa fi ollaa mana isaanii qofti beekanii jaallan hedduu turan kan achi buuteen isaanii dhabamu. Maal gochuudhaaf bahaniiti kaayyoo uummata isaanii jecha ba'anii jechuudha. Kanaaf as deebinee gaafa kaafaa abaa'oo ilaallu kaafaa keessa paartii biyya hoogganaa jira hooggansarra jiran kanneen akka Baqqalaa Falaalaa, Mararaa Guddinaa fa'a, Shamshaddiin Xaafaa, Hamzaa Booranaa fa'a. Ilaala kan biyyoota alaarraa aktiivistoonni hedduun dhufanii raadaan aktiivistii kanneen akka Jawaar fa'aa dhufaniiru. Amma qaama jabaataa jedhamee yaadamu keessa kaafaa abaa'oodha. Abaa'oon silumaa qaama gameessaa fi of danda'a kallattii lamaan injifannoo guddaa akka galmeessaa jirudha jechuudha. Guyyaatti sodaa malee booddeetti of ilaalaa osoo booddeetti deebii tokko osoo hin agarsiisin jechuudha. Ifaa ifuumatti jechuudha. Yeroo darbe argitaniitus dhageessan Jaal Daawud Ibsaa maal jedha? Harka laattanii akkamii maayinni miidiyaa PP jinii qabsootee bilisiginnaa fudhattanii oliin jirtu jennu ana keessaa hin qabu jedhee bilisiginaatti harka koo kennuurra adda koo rasaasatti kennuu wayya jedhee guyyaa sana keessatti guyyaa 3 osoo hin bulin kan inni qabamee raatee mana hidhaa ijaajjitti mana hidhaa isaatii keessatti kan hidhamu murtaa'e jechuudha. Kana miidiyaa biyya keessa jiru kana kanneen akka Kaafaa'oo, Abaa'oo paartii Oromoon qabu paartii gameessa kana lamaan qabatee ce'uu danda'a. Isaan lamaan iyyuu olitti daamanii yookaan olitti oliin qabsoomna saba kanaaf lama taanee daandii lamaan qabsaa oliin qabsoomna jedhan. Lamaan isaanii iyyuu akkamitti oliin qabsaan kan jettan yoo taatan inni kun Kaafaa'oon paartii Mararaa Guddinaa fa'iif yookaan uummata Oromoon durfamee raate paartii karaa nagaa fi qaqqabeessaan kan nu dorgomsiisu yoo ta'e biyya kana keessatti hin dorgomne jedhee raate Kaafaa'oo jedhee Koongireesii Federeeshinii Oromoo jedhee kan moggaasu yoo ta'u Abaa'oon immoo OLF yookaan OLF jechuudha. Oromiyaa Liberation Army kan jedhu oliin yookaan adda bilisummaa Oromoo jechuudha Abaa'oo kan jedhu jechuudha. Kun lamaan isaanii paartii uummata Oromoof qabsaa'anii fi Oromummaa isaanii leellisuudhaaf biyya kana keessatti haalota adda addaatiin kan isaan ittiin qabsaa jiran. Kanaaf paartii kana jajjabeessuun dirqama keessan isaanis immoo walitti dhufanii raatanii olii mallatteessa walii galaniiru walii galtee isaanii ifa hin goone torban dhuftu keessa ibsa hin baafne jedhanii jiru. Ibsa isaanii jalatti sinnee raadde jala sinnee isinii qabeen dhufaa obsaa fi abdiidhaan na eegaa sinfaana jira sinbiran jira. Kanaaf yeroo ammaa keessatti immoo kanneen akka Jaal Kennesaa Ayyaanaa, Gadaa Gabbisaa, Jaal Baatee Urgeessaa dhukkuba hamaadhaan dhukkuba tiruudhaan kan inni saaxilamee jiru. Kanaaf gargaarsa baay'ee barbaada. Bara isaa guutuu uummata isaaf saba isaaf jedheeti Jaal Baatee Urgeessaa kan inni qabsaa'e nama damoosa malee yookaan miindaa tokko malee uummata isaaf bara isaa wareegiraatii dhaabbatee qabsaa'e kana uummata Oromoo bira dhaabbachuun dirqama. Maaliif namni kun bara guutuu jechuu osoo hin taane ji'a tokko namni Oromoo hidhamee beeku hin beeka. Ammuma akka itti irratti. Ji'a tokko miti guyyaa tokkotti ammuma akka argattan galii keessan hin beektu namni dhimee isaa guutuu yookaan mana koo jireenya koo osoo hin jenne amma Mararaa Guddinaa fakkeenya fudhachuu dandeessu achi deeganii Daawud Ibsaa fakkeenya fudhachuu dandeessu Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fakkeenya fudhachuu dandeessu Abdii Raggaasaa namoota mana hin qabne jaallan hedduu qabnu. Manni isaanii Oromiyaa ilmaan isaanii Oromoodha. Biyyi isaanii immoo Oromiyaadha. Maaliif abboota isaanii irraa hin dhaalle garbummaa. Abboota isaanii irraa sodaa hin dhaalle. Kanneen akka Elamoo Qilxuu fa'i ture. Hin dhukaase fuudhee Daawud Ibsaa fa'itti kennan. Daawud Ibsaa kun marrootti kennan. Kanaaf dhaloota garbummaa hin dhaalle kanammoo dhaloota kana garbummaa dhaalchisuu hin barbaadan. Kanaaf bira dhaabbadhaa ejjaniin tura. Isaan isinii waliin jiru isin ejjaniin dhaabbadhaa. Nu waliin jirra yoo jettan Baatee Urgeessaa, Gadaa Gabbisaa, Kennesaa Ayyaanaa jaallan kun dhibee hamaa daddarbaadhaaf saaxilamanii jiru. Adaraa keessan kallattii dandeessaniin waan dandeessaniin bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Kunoo sagalee kana sheer godhaatii adaraa akka isaan gargaarsa argatanii fi uummata keenya biraan gahaa isiniin jenna. Kanaaf torban kana qabadhe yoon isiniif yaaddu torban dhuftu torban nagaa nuuf haa ta'u wal arginaa. Miidiyaa keessan miidiyaa Oromoo Show subscribe share like gochuudhaan akkasumallee yuutuubii kanarraan
follow gochuun Oromiyaa online ka jedhu pejii haarawaa banatee jira. Oromiyaa online media online ka jedhu Oromiyaa online akka follow gootan afeerraa kootii ammallee followers hedduu ka qabu dhaqaa ilaala pejii isaa subscribe godhaa follow godhaa pejii kana immoo YouTube kana immoo subscribe gochuudhaan nu cina dhaabbadhaa isiniin jenna. Arra asumaan ka goolabu yoo ta'u carraa arganne torban dhuftu akka wal arginuuf asiin karaa koo nagaa isinitti dhaama. Horaa bulaa deebenaa sirba tokko sin afeerii raadhe kan gargar babaan yoo ta'u sinitti tolu horaa deebenaa isiniin jecha torban dhuftu keessa beela milkiidhaan akka wal agarru abdiin qaba sinitti tolu horaa bulaa. Osonas deeffatee dhagaa boraafachuusa bilisummaa sabasaaf kodee manaa ba'uusa ija mukaa soorattee kan jiraattee barootaaf gatii kaffalaa dhuftee iddoon laannee sarootaaf qarroo kan kee ta'eera suloloo muka keessa mana qaaboof kennitee imalli kee ba'eessa qarroo kan kee ta'eera suloloo muka keessa mana qaaboof kennitee imalli kee ba'eessa. Kana jefame keroon osoo hidhamu Oromoo ta'uu qofaa fayyuun osoo miidhamu sirbuu galeessa seentee kanarra diigdee galti seenaan borsi gaafata gaafa lafti bariite sirbuu galeessa seentee kanarra diigdee galti seenaan borsi gaafata gaafa lafti bariite seenaan borsi gaafata gaafa lafti bariite seenaan borsi gaafata gaafa lafti bariite. Seenaan borsi gaafata gaafa lafti bariite seenaan borsi gaafata gaafa lafti bariite.